Fikir. Midhaan. Dubbadhu. Maaf kana darbatti ani maqaan maatiin buune ani dhagaartamni garuu yeroo baay'ee feebii yeroo baay'ee maqaa kee maqaa biraattan beeka hojii kee hojii biraattan beeka warra waan akka kanaa dubbatachuun sirraan eegamu ijoolleen baay'een asirraa sa'aatii 24 waraabu sa'aatii 24 Maamad na dhaggeeffadhu. Muratti mini dhaggeeffadhu. Fixanne ka. Dhaggeeffadhu yaada isaa xumuratu dhaggeeffadhuun. Fixanne ka maanni feebii na Fixadhu. Inna kanaafiyyuu dhaggeeffadhu warra akka sarramne jaraa nan nuramne kaduu kanaasanii wangeelli waan hundumaa nama barsiisaa siin jedhesh. Maamad na dhaggeeffadhu. Ishi nan dhufa. Maamad na dhaggeeffadhu. Wangeela kam keessaati nuti anamma qulqulluudhaaf hin jechuufidha kana qofaanaa deebisi. No. Wangeelli barsiisa beektaan namni qulqulluudhaaf hin jedhe of sukkubaa jedha. Ishi. Qulqulluudha siin jedheera. Na dhaggeeffadhu. Ishi cubbamaa nama kan faana mucaan kun amma karaa gabaabaa obboleessa kooti anaaf amoon jechuudha. Na dhaggeeffadhu. Amantii barbaade immoo hordofuu danda'a. Amoon. Ani namummaa isaa. Kan inni lamatiin firummaa maalii walitti qabu? Na dhaggeeffadhu dukkanaaf ifa miti. Ooko. Eenyudha? Kashalabbii hojii dhabdee miidiyaa irra masaatii sagaliitti Itoophiyaa keessatti fiigaa deemtu kana duukamaa jedhu bakka kashalabbii hojii hin qabne kan dubartii kudha walirratti afuufaa jirtu kun afuuftuu cherchii keessa naannessite waa'ee amantii komaatti beektaati. Wangeela isa kamtu si qajeelchisi? Wangeela isa kamiin qajeelte ati? Bakka dhiisi eenyu buusee maamee oliin deebise ana buuse. Waa'ee Maammadinaa soo barbaade baay'isee. Maammadin namni nam tokko hin baasina. Amantiin baalageedha kashalabbii jechuudha. Nama akkasii nuti taphachaa jirra. Waa'ee amantiin nanne eenyutu dukkana keessa jira eenyutu ifa keessa jira. Waa'ee ifaaf dukkana namni haasawaa jiru hin jiru. Ammoo please nama narrabsi mana kootti keessaayyuu jechuudha. Dhaggeeffadhaa beeldumti keessan al takka feebii koo dhiifamatis. Ani Aba barbaadeeti malee namni walitti buutanii walaatti haqeexanii miti. Obboleessa jalaan teettee barreessitu iftiif dukkanni walitti dhimma qabu kan jedhee obboleessa kee jibbi kan jedhee miti. Dhaggeeffadhaa isinitti himaa. Nuti maatii musliimaa keessa guddanne musliima wajjin nyaachaa taphachaa kolfaa uffata walii uffataa iddoo tokko rafaati kan guddanne malee nama faana taphatanii naaseen kan jedhu hin jiru. maal jechuu barbaadani amma keessa baanii keessa dukkana gaafa jedhanii ifni dukkanni maalidha adda baafachuu isinirra jira amantoota keenya ifti dukkanti walitti hidhatan qabu jedhama caamee ifti dukkanti kun maalidha adda baafadha malee namarraa fagaadhu nama jibbin jedhu macaamni qulqulluun kanaafiyyuu kanas ta'isanis jechan taanee dubbattanii miira keessa naman gashina isaa bakka. Anna mana ummata kifin jaalladha malee amantii isaatiin miti. Ani nama amantaa sadan keessatti dhalatee guddate yeroon sun hin jedhu amantaa musliimaa haa ta'u kiristaanas haa ta'u amoon obboleessa kooti bakka wangeela keessatti kalaas warri naa mormuu barbaadan immoo dhaqaatii wangeela keessaatti fida obbolummaa karaa afuuraa yoo wal biraa qabaatu banne anaaf obboleessa kooti amoon ani seexana miti kan nama jibu seexana bakka kan nama jibu baay'ee jibbi kan jedhu hin jiru feebii miira keessaa baay'ee miira keessaa kan jedhu yoo jiraate naaf fida kan kanaan achitti as jira teessanii fumaati waan meeqa naaf fida miira keessaa girri isaa maanii Wasi tokko bishaan dabarsaa isaa baqa tuffadhaa isaa maalidha bakka namni tokko amma beekumsi isaa dubbata baqa kanas amoonna dhungate qofa isii wanti annaa ergee kuna amoota my brother no dhiisaa boloota koo dhageeffadha ani mana keessatti namni waraaduun barbaadu lolas hin barbaadu taphachuu barbaada eenyu faana iyyuu jechuudha baasuwee isin warri gara biraatti guddattan hin beeku ani obbola musliima keessa guddadhe ijoo abbaan koo paastiriidha garuu immoo musliima irraa na fageessedhan guddinne isinii galee kanaaf iyyuu yaadattootu keessaa ba'a. Ani yeroon qabu carraanaa kenna koshee nan ba'a. Jalqabarratti feebii mootii qabaddu miti koshee feebii mootii qabaddu. Eleveebii kooddeeffadhaa asirratti hamoonillee mana keenya iddoo nuti jirru dhufee akkasuma hin dhaggeeffataa mana barsiisaallee ooleessillee hamoonis hin dhufaa nuyis sinanna mana isaanii garuu amantiin keenya dhuunfaadha dhaggeeffadhaa amantiin dhuunfaadha isinii gadi Kiristoos dirqama nama harkisiitii gara mana isaatti nama fide namaan hin jedhu nuti amantii keenya beekna garuu xaafni kitaabadha otoo amantii irratti dubbattanii anas keessa siin jaallan taa'u hin fedhu hin barbaadu maaliif
amantii koo beeka waan ta'eef waan inni itti amanu. Waa'ee haasaa irratti immoo haasaa keessaan gorsuu dandeessu amma feebiidhaan deemtanii asirratti dubbiin kaasinaa girgirriin kaasinaa walillee hin jeeqinaa amantii irraa dubbattu taanaan garuu nan ba'an. Sababni isaa Yesuus anaaf maal akka ta'e beeka. Waa'ee amantii feebiinis waan ishee beekti bas. Asirko mamma jinno fin jedhe eenyu waan ta'eefidha baay'ee waa'ee namarraa kan dubbatu ofii keetii qofaa qulqulluu fi godhii ofii keetii qofaa faana haasawaa. Qulqulluudhaan jenne feebii koo wal hubadhaa isinillee dhugaa waaqayyoo. Feebii naagalee mikoo beekumiko maafana dubbataa kan jedhu namni ko nama ila ani maal beektan dhaggeeffadhu nama namummaa isaatiif qofaan kabajaa. Innillee namummaa isaatiin si dubbate akka wal hubataa deemudha lama ilame Maammadin ni jedhu kunillee yookiin yaada isaa hubannee dhaggeeffannee xumurre waan beektu keessaa waan ta'e yaaduu danda'a. Namatti faraduun jechuun yaada isaa dhuma isaa soo dhaggeeffatu. Fiqiree ol galfadhuuti yaada isaa dhaggeeffadhuuti xumurii yaada isaa ol galfadhuuti dhaggeeffadhuuti xumurii nagaan jiraadha. Ani nuuf lammataa mana kee. Namni si tuqeen jiru ammoo maal taateeti immoo namni si tuqee jira. Ol galfadhuuti duukaa soo isiin jedhe bara ol galfadhuuti duukaa dubbadhu. Si namni tuqeen jiru ammoo. Ammoo namni si tuqeen jiru. Ammoo kaa'ee simbedhiiti. Ajaraa waaqayyo warra zalatti deemtanii jechuudha baay'isuu warri anaan immoo sinan gorsanaan jechuu barbaadan an nama of dandeessudha. Ani feebani baay'isuu. Eenyu taanaan na gorsuu hin danda'u nama of beektuudha. Miidiyaa kanarraa ammoo warri sinan gorsaa maaloodha jechuu barbaadan namoonni na jibbitan bilook na godha. Na jala akkasin deemtan hin barbaadu. Kan kanaan achitti sin gorsaa maalan sii ta'a. Inti maal yaadde? Girgirrii kaasaa dhee ibidda kaasee ani har'a nagaan naa bulaan domti keessanuu. Haadha koo nagaan na dhukubee jennaani dhufee nagaan bulaa. Fikir qoyqoo fikir lafa deemnu hundumaatti girgirrii. Yoo jaalatte dhaqii maa jechuu barbaade namtichi? Maa jechuu barbaade? Maa jechuu barbaade maamma? Ati immoo kiristaana taatee kanaa softaare? Maa jechuudha? Ani kootti beekan baay'isoo waan inni itti beekuuf na arrabsitaniif natti na'uu na jajjaniif natti na'uu na qabbaneessitaniif natti hin qoru. Biyyaans maaliif beektu ani feeban waan hin ta'eef an nama jecha namaa dhagahu. I don't care. Waan sin beekuu qabdan. Kanaaf maamma jambaa isin arrabsu kan kanaan olitti nama arrabsu sin jaalladhu. Ani nama namatti tokko dhugaa waaqayyo aniituma xilliqin jedhina xilliqi keessan kan hin beekne yoo anela qoshaashaa meeqa dudda duuba keessanii baattanii mudaatti obboleessa obboleetti keessanii irra barbaadanii dubbattan. Na dhaggeeffadhu dhaabbadhaa hundi keessan. Fikiriin arrabsiniin is tokkichi girgirrii. Eenyu maal argaa jiru chaa'u bakka hundumti keessan nagaan bula dhuguma waaqayyo xila ani mucaan kun dhaggeeffadhaa hundi keessan. Zaara uzaasi bilisa rajinja. Mihama uzee ana maaree jira. Gara deemuutti girgirrii maanii tokko. Inni sila ani dhuguma yaada gaarii qabatee dhufe natti fakkaata. Amma maal jedhee barreessaa jira inni koomentii. Yaada gaarii kalas kanaafatti amma feebiin kanaafatti amma kanaafatti feebiin aqiitti galii yoonjii kanaafatti ammoo itti galtii. No galii sanii miti obbolee inni akkamitti akka jedhu nu gorsuu barbaade okay kan qabu ila dhaggeeffadha. Yoo dogongorre nu gorsuu keessaanii amantoota isinirraa fudhanna garuu immoo jecha nutti dhuftanii nun tuqina jechaan nun tuqinaa nun tuqina. Injaalatti warra jettaniin jechuudha. Nan jaalladhaani maaliif? Dastee ka'ee dhufuun barbaadu feebii atillee bu'ii feebii. Dastee ra'iyyuu nun barbaadu bu'ii eenyunuyyuu hin barbaadu. Isin gaaruu jechuudha. Nama gorsuus ta'ee nama fiddanii qiletti dabarsuu ta'ee fiddanii boolla seensisuu ta'ee anaanaa galaan jiru waa'een keessan. Cirraashuma waa'ee nama miidiyaa kanarraa naagalaan jiru. Garamitti nama ajajaa jirtani? Eessa ergaa jirtani? Ibidda buusaatti ammoo ibidda keessaa deebisaatti obboleessa keessa obboleetti keessan. Lafa gadi galabbaxaatti ammoo bakka kufee kaasaa jirtani. Dhuguma aniini gurbaan kun dhugumaan haasaa tokko dubbatame keessatti itti dhagaameennan dubbachuu dhufedhee yaada isaa fudhachuutti ka'e. Garuu immoo waa inni jedhee koomentii barreessu. Lee seexanni galgala kana dhufe si haa baxabbaan dhuftee nu baxabbaxaa galgala kana hirrinnis qabi maal jedhanii nama rabsannaa barreessaa koomentii jalatti naa ufu dhufeetu mee maaliif nu harkaa galabbaadha
Abbo seexanni si galabbate qara. Maal jedhanii nama rabsa. Hawwii birraa naa fida. Hawwii birraa naa fida. Feebiin immoo mana bantee dhufte. Hawwii birraa naa fida. Waan jedhee nama rabsu wallaale. Hawwii birraa naa fida. Seexanni galabbatee isin garagalchee isinaa fixuun jedhani. Miidiyaa kanarraa eessa dhanna gaafa sii baane mataan nu dhukkuba madaamii wajjin gaafa dhufnu isintu mataan nu dhukkubsa yaamma adda guutu kaleessa raagadhaatti osoo aaroo osoo mataan kiyya na dhukkubu oole dhugaa waaqayyo jechuma keessan dadhabiyan. Moko situ gowwaa ta'e baay'isuu. Ani na beektamti maaf yeroo hundumaan ani matana rukutuuf ani mataa isaaniif rukutamu. Nama baay'een kabajas baay'een jaaladhas baay'een sodaadhas jecha namaas fudhachuu baay'ee nama jaaladhu. Garuu immoo mucaan kun dhuguma waaqayyooti gorsamoo xiqqoo waan dubbanne keessatti nama miine kan jedhu ani haasaa koo keessa nama miidhee kan jedhu dhageeffadha beektaa yaada isaa haa xumuratu yookiin wanta gaariidha wanti jedhee fi wanta dubbanne keessatti miira isaa xurne jedhee waan yaaduuf garuu immoo komentiin jalaan barreessi abidda sammuu keessatti. Akka inni waan gaarii dubbachuun dhufne kun jalqabuma yeroo inni haasa'uu jammaree bareen haasee haa xumuratu jedhe. Waaqayyo siifaa dhiisu jedhi. Warreen wanti gurtadii tasgabbaa. Hawwii birraa sheernaa godha yeroo akkanaa nama fayyadite yookiin Mandeella sheernaa godha dhuftee dhukkee raaka. Haadha girgirreetis girgirrii maan bakka. Ati sikkoo bakka naman. No, hawwii miila feebii koo dhuguma waaqayyo girbi amma mee karaan taane ilaali ka amoo akka itti nan taaree baye si galee ani immoo mucaan kun gaarii irra deebaa dhadhee tokko sirreessuuf tokko balleessuun dirqama ta'a. Ani illee na dhaggeeffadhu eenyumaan hin gabbarin abbaan barbaade waan barbaade barreessu. Wal dhaggeeffachuun hin gabbaram allaa duwwaatu gabbarama. Abashaa dhaggeeffattee hin jenjeessu baay'isoo ittuma cabsitaatis gaafa isaan sitti cabsan. Innuun kun qalbiin akkanaan jiru dhugaa. Obboloota koo yoon dogongore dhiifamallee naa godhaati garuu qalbii akkanaa ila. Jechi keessaan qalbiif wanti isin dubbattanii tokko keessatti madaa uumaa miidhaa uumaa beektanii tokkommoo garan taaneen nama jajaa. Jechi namaa baay'ee kabbaadeedha. Biyya ormaa keessatti illee jecha namaa danda'u ani baasuu jecha namaa dadhabee nafa naqusadhaa keessattuu isin akkaatu. Tiif immoo bagaadha kan keemmoo. Maa jecha namaa dhaqee jiraachisaa. Of miti of dandeesseemti kan jiraachaa jirtooti. Bakka nagaannaa bulii feebii ko'aati immoo rafaan jirtan. Amoo irra sheer godhii taphadhu bakka. Yeroo gaarii. Amoo aarsi taam. Amoo aarsuun qabdu ture. Amoon obboleessa keenyadha. Amoo aarsuu dhugaa waaqayyo naan gurbaa kana yaada isaa gaarii ila nama tokkollee yaada isaa hubachuun barbaachisaadha nama waan taateef. Dhuguma gurbaan kun yaada gaariin dhufe jedheetini dubbadhe malee amoo aarsuu fi amoo rifachiisuu fi miti ittiin ishee ani amoo hin aarsuun. Ani garuu ijoollee amoo aarsuu barbaadee gurbaa gadi hin buusu amoo gadi buusa ture garuu waa isa kabajuuf amoo dhiibnee isa gadi buufnu waan beektu keessa. Garuu ani maaltu na aarsa beektaa fiqiri ijoolleen kiristaanaa maqaa dhaattanii dhufaa jirtan maalu ofii keessanii qofa bakka bu'aa malee amantaa keenya bakka hin bu'inaa. Kiristoosi amantaa buutanii bakka hin dhufinaa. Maaliif beektu maaliif akkasiniin jedhe beektu warri waa'ee amantaatiin nama jibbaa jirtan kuni nuti Kiristoos nu loluu qabna malee Kiristoos isaaf loluu hin qabnu. Baay'ee kanarra immoo wangeelli keenya kan nu barsiisu diinota keessa nu jaalladhaan nu jedha. Mucaan kun immoo diina keenya sun taane obboleessa keenya waan isin hubachuu qabdan jechuudha. Kanaaf akkuma nama qanii tokko ofii amma fakkeenyaaf wangeela dubbifattee hin beektu wangeela faana dubbifattee hinaasoftu kanaa naan jedhu. Ani garuu sirra anatu wangeela dubbisee beeka. Maaliif beektaa wangeelli keenya kan nu ajaju diinota keessa nu jaalladhaa jedha. Diinonni keenya warra kamidhas kunillee obboleessa keenyadha. Kanaaf ajaraa keessa yaadan taanee fi wanti hin taane sammuu keessaa baasa. Bakka nama namummaa isaatiif kabaja. Tokko ani mucaa kanarraa oromummaa qabu. Oromummaa isaatiif nan kabaja. Lammanni immoo nama ta'uu isaatiif nan kabaja. Obbolaa keenya bo'amoo. Obboleessa keenya amantaa barbaade haa hordofu garuu haadha qos. Maaliif amantaan kan abbaate? Amantaan kan abbaate nu laallatu. Bakka amantaa keenya kabajjetti amantaa isaa kabajna. Amantaa keenyatti yoo hin bu'ini rakkoo hin qabu. Namoonni kana dubbattan jechuudha. Ani eenyuudhaati of laalaa. Sin qulqulluu miti baay'ee. Safuu maaliidhaastu safuun? Fiqirii na dhaggeeffadhu. Warra zala deemtanii wanti chartanii warra imoodhaan waan meeqa keessa buluudha baay'isoo. Kanaaf amantoonni keenya imoolee hin beekanii messengerallee hin beekanii asumarraa taphanna malee hundi keenyayyuu taphanna malee akkasii ilaalcha akkasii namni qabu hin jiru. Warra amantootaa bira jiraacha akkasii hin jiru.
Isini bagus. Bara meeqa akkasii nuuf goyoomsine. Dis ani immoo ani kana dhugaa jedheen fudhadhu. Lubbuu intinaarra jirra bakka nagaannaa bulaashi waan dhufee girrigirrii kaasee kun girrigirrii kaasadhee bakka rafee dammaqee. Nagalee makati girrigirrii kaasuudhaaf ati ko girrigirricha keessaa moo ani kan hin dhibamnedha bakka. Amba kuma girrigirriin jiru hin jibba anaan immoo girrigirri. Namni dhufee jiru bakka ati jirtu girrigirrii isaa dhabamatte silaati immoo isaayyuu amoon jidduu keenya jira bakka anaasii amoon jirru girrigirriin isaa dhabama. Amma kana hundaa boruula gilibbixii warri rafeerullee boruun dhagaagaa fi baay'ee jira. Yoona waraabbatanii yeroo fiqirii. Godhatanii waraabbatanii baay'isee yeroo isaa innoo deebuu barbaade. Nu isaan tunne lubbuu namoota tokko kan dadhabne dhugaa waaqayyo ijoollee makeenallee dadhabne badee. Taas gabbaaya faradina firdiin waaqayyo abbaan firdii waaqa malee ana miti isin miti. Kaleessa namaatiin naman tuqinaa. Amma arraa koona laalte malee waan booda koon beektu isarraatiin booda koon tuqinaa boruu koon tuqinaa. Amma mudaa xiqqoo obboleessa kee irra barbaaddu uf duuba kee laalaa duuba kee waan meeqa jira ufii kee laali. Amantoonni keenya piliis uf ila jecha tokko nama tokkotti baasuun dura ufii kee ila arraba kee jireenya kee uf madaali. Isaktu waaqayyo biraa gatii qaba malee dhugaa hin jajjarinaa akka argitan namatti hin dubbatinaa. Taas gabbaaya. Faradina abbaan fedhe waan fedhaa godhu abbaan firdii waaqayyo abbaan araaraas waaqayyo dhiisuu fi faraduus kan danda'u isa dhiisuufis hin dandeettu itti faraduus hin dandeettu garuu immoo obboleessa keetti waldhabuun gaarii miti. Feebii koo bakka nagaa naa bulishii rubbu ba'uu fi ana bira sa'aatii.